nuti warra meeshaa as bira jira jechuudha warra meeshaa dubbistanii inni kun abbaa meeshaati jechuudha kan nagaa isaa godhu haadha manaa isaa rabbi nagaan isaa galchu ka gammachuu kan midhaginaa isaa haa ta'u jecha ka umrii dheerinaa ka isa dhiisee dhumu isaa haa ta'u jecha asumaan isa dubbisaa sin jira jalqaba abbaa meeshaatiin illee qoodanyaa isaa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاح جزاء الحمد لله. ياو نقول ميشا كنا سيرة الجنة باي بريدة باي نمت تولا ميشا quality دا جراميتي كسلا لالم ستوكو لالي بكباي لالي سوني إسمنا ترجعني أجي جنة ميشا quality دا نمون أجي شو بربادن باي بريدة كنا سيرة إبراز نتو راوني تدي باي بريدة هذا توم تسيني وري بربادنيس الرأي جد ada bayi nama tula curu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh sikit bertani. Wallahi mesyah sana mesyah jaiba. Karena kita udah ngerabit lagi aku masih eksersis nih. Kifayda mah boleh kita nanti lagi jajjabe sana makan daluan jajjabe sunggari. Jajjabe sana ngerabit dah. Oni gudan oni keno. Wah oli ngerabit wajah jajjabe su. Nah berar ngerabit curi saati. Umat keno oli ngerabit hati wajah jajjabe sa. Obboleetti ta'e nuti namoo argaa jirtanii nama jabduu waan akkana hojjettee isin dhiyeessite isin ammoo irraa bitachuun gargaara jechuudha. Alhamdulillah barakatuh. Shamarra kafuun jaalatamtoota fi kabajamtoota uummataa jirra jirtu nagaa fi kabajaan keenya kan onnee qulqulluu irraa madda isin taa'aa isiniin jecha shamarra kafuun warroonni kiristaanallee amantii kutaadhaan osoo walitti qoodini akkasuma warroonni biyya keessaatii fi warri biyya alaallee sochii tokko jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa ga'u isin jecha harallee meeshaa haaraa qabannee isin dhufee jira jechuudha meeshaa haaraafumaa qabannee isin dhufee jira jechuudha maatillee asuma jiranii isin viidiyoo kee kan hanga xumuraatti ilaala nama hunda bira gahu sheer gochuudhaan akka namni hundi biyaansi viidiyoon kun kuma kudhanii gadi naa laalamu hin qabu adaraasiin hin jedha laayik godhu hin irraanfatin akka viidiyoon kee nama hunda bira faffacee naa gahuu fi viidiyoon baay'ee naa laalama hin jiru kan laalamu hin jira kan laalamu hin jiru laayikii osoo isin tuuta dhibootama hunda gahaa jechuudha laayikii tuquu hin irraanfatin asin hin jedha asumaan sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatin asin hin jedha na wajjin turtii keessa na wajjin akkasuma qumsaaxinii kun jechuudha qumsaaxinii haaroo jechuudha maashaallah ogeessa cimaa ta'een haala gaarii ta'een hojjannee baasnee jira jechuudha maal kana qofa meeshaalee kana guutuu jira jechuudha kun isin argitan kana haala bareedaa ta'een jechuudha qumsaaxinii kana isin deebisee jechuudha gara qumsaaxinii kanaaf isin deebisee ogeessa cimaa ta'een haala gaarii ta'een onlaayinii dura buufatanii jechuudha nu eeganii akkasumatti qopheessinee jira jechuudha osoo mana takka ciraa hin jijjiirin saddatti goone waa'ee bareeduma isaa isinitti himu waan ija keessan argaa jirtan jechuudha asirratti ammoo kan isin qabu waa'ee meeshaa kanaatii fi gatii isaati malee bareedina isaa isin argatanii waan ta'uun keessatti himu jiru asumaan na wajjin tiraas hin jira qophaa'ee kun balbala jidduu isaa jechuudha asirratti wanti hin qabu takkaasaa jidduu kana keessatti banaa qabu asumaan na hordofaa isin jira isin mul'isaa jalqaba irratti jidduu kana keessa jechuudha takkaasaadha sababni isaa banaadha mana keessa waliin gaxxamama asitti illee yoo gaxxaman kun akkuma tokko fakkaata keessattuu lafti boota mijitaa waan hin taaneef xiqqoo takkaafachi wayii uumamee jira jechuudha sababni akkana gooneef asitti bakka kana takkaafachi gooneef balballi isaa balbala shanii yeroo ol fuudhan irratti bichiitii wayii uumamaa fi ulfaata waan ta'eef sababa sana akkana gooneef jalqaba irratti isin mul'isu kan balbala mastaawotii waan isin mul'ise akkana fakkaata jechuudha kun boota uffata itti fannisanii kun fartii waan akka algaaliiti as keessatti masaabadha jechuudha masaabaan haala kanaan masaabaan akkuma baratan kun hojjennu jechuudha tasharaataa jechuun akka qubsaaxinii lama wal hirriineef tasharaataa hojjenna jechuudha argitanii banuu fi deebisuu irratti illee uummata akka nama hin dhimne jechuudha argitanii tasharaataa jechuudha isinitti mul'isu yeroo hunda waan isin mul'isu jechuudha kan jedhee yaada balbala kun balbala lama jechuudha balbala tokko as biratti madaddaraadha jechuudha argitanii kun madaddaraadha madaddaraan gubbarraa kaasee hanga jalaatitti jechuudha kunuuti akkuma isin mul'atu kana ittaansee as biratti illee balbala lama jechuudha kunillee balballi lamaa kunillee madaddarama jechuudha madaddara gurguddaadha kunillee jechuudha akkuma argitanii qubsaaxinii kennarra akkana fakkaata kumatiin isaa lafarra ol dheerinni isaa mitira lamaa fi lama jechuudha dalgi isaallee mitira lama jechuudha baay'ee guddaadha qubsaaxinii baay'ee guddaa ta'e namoonni jechuudha barbaadan jedhaa isin jedha gatiin isaa 70 jechuudha asaayitiidhaan hojjannaan miidiyaa irratti illee argaa kan meeqaan akka hojjetamu 70 ta'e nu garuu 5 asaayiti goone 70 hojjanna jechuudha namoonni jechuudha barbaadan gaarii kenna kottaa isin jedha asumaan gara algaatti isin dabarsa algaa haala gaariidhaan saddatti hojjetame akkuma argaatan kana jalatti jechuudha masaabaa sadii qaba jechuudha akkuma isin argatan kana masaabaan isaa guutuu tasharaataa akka hojjetan jechuudha argitanii homata kabbanuu fi cufuu irratti illee isin kan hin dhimne jechuudha tasharaataa akka hojjetan jechuudha masaabaa isaa masaabaan isaa jechuudha argitanii sadiinuu tasharaataa masaabaa sadii qaba jechuudha as gubbaa taa'ullee wantoota garaagaraa hin dandeettan jechuudha ispoonjiidha akkuma argitan gubbaan isaa liizarii waan ta'eef jechuudha argitanii liizariidha maashaallaadha ittaan isaa as biratti komodiinoon lama qaba jechuudha komodiinoon jechuun
Masaba itu. Artinya masaba. Pampulan itu masaba dah sudah semua. Akkasuma ampuliin jechuudha ampuulii oriijinaalii kwalitii taate jechuudha ampuuliin darajaa qaba ampuuliin kun akkuma darajaa qaba ampuuliin kun kuma sadiin irra galee jechuudha tokkochisa lamaan isaa kuma jahaanii hin jiratu ampuuliin kan gatiin isaa kana gadi illee hin jira kuma lamaan jira akkuma 100 hin jira jechuudha inni garuu garuu ampuulii kwalitii qabu jechuudha ampuulii guddicha ka kwalitii qabu akkasuma irra galchina jira guutuun isaa kan hojjetameen ayinuneemidha jechuudha isa kana sirri laalaati ayinuneemidha ayinuneemii arabiyaa majliisiitiin hojjetamu wantoota garaa garaatiin hojjetamu san jechuudha ayinuneemii san jechuudha. Aduu keessa waan ta'eef ampuuliin kun baay'ee isinitti mul'atu garuu kararii lama qaba jechuudha kararii sadi qaba argitanii kun tokko lama sadi jechuudha kararii sadi qaba sadiinuyyuu fayyadamuu dandeettanii ala addi keessa waan jiruuf garuu baay'ee hubatii hin qabu yeroo mana deebi'ame kana caalaa isinitti mul'ata jedhee aadaa asirrallee akkasuma jechuudha kunillee homa takka waan garaagarummaa sanii qabu hin jiru lechuu wal fakkaataadha kun ammoo iyyuu ayinuneemidha jechuudha ayinuneemii irratti fidamee ampuuliin laxxafame jechuudha akka isinii kennuufi namoonni barbaadan haala kanaan ajajuu hin dandeettan isin jedha algaalleen gatiin isaa birrii 70 jechuudha gosin argaan kana algaalleen 70 jechuudha gatii isaa saayitii goonee hojjanna gosin beekan jechuudha argaan meeqaan hojjetama jira 75 hojjetama onlaayinii guutuurratti argitanii nu 70 hojjanna jechuudha akkana fakkaata ittaan see dirsiingi haala isin argitan kanaan kan jiru jechuudha argitanii dirsiingi yookiin kan koosmootiks jechuudha masaabaan kunillee kan sharaataatidha jechuudha kan argitanii ittaan see masaabaa sadi qabe jechuudha si gadi sadiinu kan sharaataatidha jechuudha meeshaan guutuun isaa kan hojjetanii kan sharaataatidha kun ammoo balbala isaati jechuudha akkuma siraa hojjetan kana balbala kana keessa wantoota barbaadan kaachuu dandeettanii kunillee masaabaadha jechuudha masaabaan kunillee kan sharaataatidha kun sin argatan kana maashaallah namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa sin jedha gatiin isillee gatiin isiin 30 jechuudha namoonni barbaadan ajajuu hin dandeettanii kan barbaadan keessa filattanii ajajuu dandeettan jechuudha bootaan kamiyyuu isin geessu hundaan geessu bootaan hundaan isin geessina gatiin isaa 30 ittaan see firiijii abbaan firii 350 jechuudha populaarii ka turkii jechuudha innillee yeroo barbaadan ajajadhaa sin jedha maashaallah baay'ee bareeda ta'e maqooyyaas keessa firiijii kan keessa wanti wayii keettanii akka hin shattan yookiin hafuura kan dhoofneef jechuudha isa kana qabe jechuudha maashaallah namoonni barbaadachuu barbaadan ajajadhaa sin jedha gatiin isaa 40 asirrattillee kanneen qaba maraddinaa kanneen qaba jechuudha kanneen hunduu asirratti hin deebi'a jechuudha namoonni jechuu barbaadan sallee ajajadhaa sin jedha akkuma sana argatan kana jira maabraatiin baaddee jechuudha maabraatiin baaddee hanga maabraatiin deebittu sa'aatii 12f hin fayyada jechuudha meeshaan isa keessa jiru osoo hin tabalaashee jechuudha akkas fayyada jechuudha sa'aatii 12 maqoxaaxaraa ofii of keessaa jechuudha duuba kanaan duubaa qaba jechuudha of keessaa qaba jechuudha maqoxaaxaraa fi taasee eedee maabraatiin akkuma kana sibiilli isaa kurreen isaa kun ayinuneemiin hojjetame jechuudha sibiilli isaa kurreen kun ayinuneemiin hojjetame gamaan isaallee kunooti maxafaa fi maabraa qaba as biratti komodiinoo qaba jechuudha komodiinoon isaa garuu faallaa zooree jira waan ta'eef argitanii kaa'umsa irratti sirrii kaa'amee hin jiru wanta ta'eef haala kanaan kaa'amee jira innillee 9,500 taasise istoofii dhaabaati istoofiin dhaabaa akka shunkurtii irra karattafan asirratti irra karattaftan jechuudha taasise as biratti jechuudha bishaan distii uumama kaa'atan qaba jechuudha as biratti illee kunuutii madaddaraa qabaa garaa isaanii namoonni barbaadan gadhaa gatiin isaa 10 fi birrii 500 jechuudha taasise baatiraadha baatira gorsaniin kun aynata lamaan jira sadii keessatti fi biyya laalee jira isa sirrii eeggatan jedha dirqama ikoosanii gubbaa kana qofa jechuu osoo hin taane sibiilli isaa kun guutuun ikoosanii yoon jedhini inni sun ikoosanii kwaalitii miti jechuudha sibiilli isaa kun sadiin ikoosanii jedha argitanii as biratti ikoosanii jedha xiqqicha jechuudha ikoosanii jedha jiddu galeessa jechuudha ikoosanii yoo hin jedhin guutuun isaa jechuudha kwaalitii miti jechuudha argitanii ikoosanii jedha sadiin ikoosanii jedha ikoosanii yoon jedhin garuu kwaalitii miti jechuudha Itoophiyaatti garaaqamu miti kan jira jechuudha as biraa kuusaa argitan kana kun kwaalitii waan ta'eef turkii jedha jechuudha argitanii ikoosanii turkiidha jechuudha kuni namoonni itti barbaadan ajajadhaa sin jedha Itoophiyaallee hin jira Itoophiyaa gadhaxamullee hin jira maashaallah ajajadhaa sin jedha gatiin isaa birrii 17 argitanii gatiin isaa birrii 17 jechuudha ammallee dhufnee as genneera arabiyaa majlisii irra jira jechuudha arabiyaa majlisii rahmaa jechuudha maashaallah haala kanaan hojjetamee fi jira jechuudha akkuma isin argitanii arabiyaa majlisiin kun abbaa 40 mitirii 7 kata jechuudha akkasuma isi xaalli kanneen naa irratti dalaysisete irra dalaysisee fi jira kararii hundaanuyyuu karaa gara lachirrattuyyuu kan hojjetu jechuudha akkana xaalli irra godhan jechuudha maashaallah hin bareeda akkuma isin argatan kana diizaayinii kan namni kamuu jaalatan ajajadhaa sin jedha garaan irratti illee hin afama gara hundarrattuyyuu akkuma isin toletti ka ajajamu jechuudha maashaallah akkasuma beetiraasiin kun silvarii warqaammaatiin jechuudha
hojjetamee fi jira jechuudha. Akkasuma shubboon kunillee silvariidhaan jechuudha. Hedduu bareedaadha. Namoonni barbaadan ajajadha isinin jedha yoo jaallattan yoo isinitti tole ajajadha. Teebiliin isaa kun teebilii yookiin caaltii yookiin ashaatii hin beektanii ashaa fi caaltii teebilii kanaan hojjechiifattee jirti jechuudha. Sadi gamaa gamanaan seenaa jechuudha. Maashaallah yoo seeni baay'ee bareeda. Akkuma isin argartan kanatti jechuudha. Diizaayiniin isaatii fi istaayiliin isaallee kan ittiin hojjetame. Baay'ee bareedaa yoo jaallattan isinillee jechuu hin raaffatinaa abbaa 40ti. Mitiriin takkaattiin 12,500 jechuudha. Isin mitirii barbaadanii ajajachuu dandeettanii. Inni kun garuu mitirii 12 mitiriin takkaattiin birrii 12,500 mitirii hanga isin ajajatanii achumarraa isin herreegama jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah haala kanaan hedduu bareedee dhiyaatee fi jira jechuudha. Isinillee jaallattan ajajachuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Bootama isin feetanitti isin geessina jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kenna. Duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti iimoon waasaappiin teeleegiraamiin kanumaan nu argachuu dandeettanii. Warroonni meeshaan keessaan isin ba'ee viidiyoon isin hin waraabamne jechuudha. Obsaan eeggadha. Keessattuyyuu hiriyyaan raafmaa jechuudha. Akka obboleetti tokkootitti walii qabanii raafmaa obbolee goddanyaan raafmaa na eeggadhu sin jedha. Keellee asumatti waliin ajajatanii garuu ka isii baay'ee fi hin jiru saadaa jechuudha. Keellee si waraabaa inshallah har'a yeroo hin arganne jechuudha. Sababa saniif si waraabuu dide akkana fakkaata maashaallah baay'ee bareeda. Namoonni barbaadan ajajadha isinin jedha. Akkuma qalbiin keessan isin feetetti akkuma barbaadanitti ajajadha. Maatiin isii jechuudha. Maatiin raafmaa abbaan manaa raafmaa baay'ee jaalatee akkasuma warroonni isaa waliin dhufanillee hedduu jaalatee filannoo haadha manaa ofii itti gammadee maashaallah baay'ee irraa jaalatee jira jechuudha. Meeshaa hundayyuu filannoo dandeetti isiin maashaallah jedhee hedduu irraa jaalatee jira. Meeshaa qofa osoo hin taane isiillee kennaa kiyyaa jedhee hedduu gammadee jira jechuudha. Maashaallah rabbi nagaan walitti sinaa galchuu jaalala keessan akkanuma itti sinaa fufsiisu jabaadha. Salaama gaafa naannootti jirtan. Kinooti warra meeshaa as bira jira jechuudha. Warra meeshaa dubbistanii inni kun abbaa meeshaati jechuudha. Kan nagaa isaa godhu haadha manaa isaa rabbi nagaan isaa galchu ka gammachuu kan midhaaginaa isaa haa ta'u jecha ka umrii dheerinaa ka isa dhiisee dhumu isaa haa ta'u jecha asumaan isa dubbisaa sin jira jalqaba abbaa meeshaatiin illee qoodanyaa isaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jira alhamdulillah. Yaa'u dullee meeshaa kana isirratti eeggannee baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola. Meeshaa kwaalitiidha jedhameeti kan laallamu isa tokko laallee bakka baay'ee laallee sunne isin biratti argannee ajajannee meeshaa kwaalitiidha. Namoonni ajajachuu barbaadan baay'ee bareeda. Kana isidha irraa nutu raawwanni jedhee baay'ee bareeda. Agala tumtu isini warri barbaadanis irraa ajajadhaadha baay'ee namatti tola jechuu barbaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku obboleessi kee dubbatanii wallahi meeshaan isaanii meeshaa ajaa'ibaa irraa bitadhaa. Lulleen irraa bitallee kun osoo agarsiisne itti fayyadama. Obboleetti ta'e nataan illee jajjabeessaa nama akkana dalagu kana jajjabeessuun gaarii. Jajjabeessaanii irraa bitadhaa. Wanni guddaan uummanni keenya waa walii irraa bitu wal jajjabeessu. Nama biraa irraa bitachuu dhiisaati. Uummata keenya walii irraa bitaatti wal jajjabeessaa. Obboleetti ta'e natu ammoo argaa jirtanii nama jabduu waan akkana hojjettee isin dhiyeessite isin ammoo irraa bitachuun gargaara jechuudha. Galatoomaa isinillee hedduu galatoomaa na jabaadhaa subscribe godhaa hiriyoota keessan irraa share gochuudhaan like tuquun irraa fitina nagaatti waraabu. Galatoomaa hedduu galatoomaa isinillee.